harka fuuni jaalatamtootaa fi hordoftoota maatii Amboo Miidiyaa hundi keessanuu nagaan isiniif haa ta'u jechaa warra alaaf keessa jirtan Amboo Miidiyaa hordoftoota kan taatan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii baga nagaan irra deebi'uu wal argine isiniin jechuu barbaada. Egaa har'a namoonni haaraa taatan maatii Amboo Miidiyaatiif like, share, subscribe gochuudhaan akka na bukkee dhaabbattan gamanumaan isinaaf feeru jaaladha. Egaa har'a maaltu Amboo gara keenyatti fide yookaan Amboon maaluuf fidee dhufte warra jettan hedduu keessan jiraachuu dandeessu. Anis maalin isinii fidee dhufe wanta natti dhaga'ame yookaan wanta keessa kootti gaafii natti ta'e wanta keessa kootti deebii dhabee jiru tokko obboloota tokko birattuu yaanni kun akkami yookaan isaanoo ilaalcha akkamiitiin ilaalu wanta jedhutu na fidee dhufe. Egaa jireenya keenya keessatti dhalli namaa waa hedduu ni dabarsa, ni dhalata, amma Rabbi qoodeef addunyaa kanarra ni jiraata. Harka isaa guyyaa isaa gaafa ga'e Rabbi ofitti sassaaba. Garuu akkas otoo ta'ee jiru hammina yookaan taatee biyya lafaa kanarratti walirratti facaafnu, walitti darbannu, dogoggora hin taane keessa seennee wanta baay'ee raawwannu yookaan wanta baay'ee goonu hedduuminnis ni jira. Dhalli namaa tokko guyyaa isaa malee hin du'u wanta kanatti ni amana. Garuu akkas ta'ee otoo jiru jireenya keenya keessatti wanti nuti keessummeessaa jirru yookaan wanti nuti argaa jirru kun hedduuminni isaa nutti tolaa hin jiru yookaan keessa keenyatti gammannee wanta fudhannee dabarsaa jirru miti. Hundumti keenya gaafii deebii dhabe nutti ta'ee hin jira. Keessumaa gaafii deebii nutti ta'e keessaa kan anattis ta'ee jiru tokko maali yoo jettan ilmoo namaa yookaan kennaa Rabbi isaaf kenne amma inni addunyaa kanarra jiraatu utuma jiru dabinsa namaatiin yookaan seera hin taane tumaa seera hin taaneen dhala namaa addunyaa kanarra dhufee akka tasaa of biraa dhabne hedduumina isaaniitu jira. Hedduu isaanii ni beeknas ni amannas argineerras waan ta'eef. Ani wanti gaafii natti ta'e sunis isa keessaa maali? Har'a namni tokko wanta hin taaneen yookaan siyaasa biyyaatiin yookaan waliigaltee abbaa manaaf haadha manaa jidduutti bareeda hin taaneen tarkaanfii hin taanetti wal ceesisu. Tarkaanfii hin taane lubbuu Waaqayyo kaa'e haala hin taaneen ni balleessu. Haala hin taaneen hin darbaa isas ta'ee ishee seexanni dogoggorsee wanta kana ni raawwatu. Garuu wanti sun achi keessatti inni ta'amee jiru sun akka ta'ee jirutti abbichi of qofa miti kan miidhe yookaan isa du'e qofa miti kan miidhe. Namoota hedduu naannoo isheetti marsanii kan jiran hedduu yookaan naannoo isaatti marsanii kan jiran hedduudha kan inni miidhe. Keessumaa ilmoo, haadha, abbaa, obbolaa. Wanti kun hedduun isaanii yeroo hedduu kan natti dhaga'amu waanni isa ajjeesan qofa inni isa dabarsan yookaan inni du'e jedhanii kan amanaan hedduu isaaniitu jira. Garuu lubbuu isa caalu meeqa akka isa faana hawwaalan beeku laata? Kana beeku kuni gaafii kooti. Isa ajjeesan yookaan ishee ajjeesan ishee waan meeqa gattee akka deemte yookaan lubbuu meeqa nama meeqa miitee akka deemte beeku. Akkasumas isa ajjeesan inni wanta inni gatee deeme, maatii nama inni miidhee deeme, ijoollee inni kophaatti gatee deeme kana akka miidhanoo beeku. Kanaaf taatee hin taane keessatti ariitiidhaan murtoo nuti murteessinee nama tokko murteessuudhaaf gabaabaadha. Namni kamuu waan tokko hin murteessa. Wanta tokko yeroo sanatti taatee hin taane argeera taanaan akkasiin godha jedhee murteessuun dura yoo nani akkas godhe nama meeqa akka miidhu akkan hubu beekaa jedhee namni beeku jira natti hin fakkaatu. Wanta kana waan na dhibeetu isin dhibee jira natti fakkaata obboloota koo. Kanaaf maal jechuun barbaada? Ilmoon isheen addunyaa kanarratti dhiistee deemtu tokkoffaa ija hormaa ilaalti. Haadha dhabanii akkuma jirutti ija ormaa ilaaluun hin dhufa. Daandii irratti faca'uun hin dhufa.
nama rabbi tolee fidha maatii ishee keessaa yookaan nama jireenyi isaa bareeda ta'e yookaan amma tokko danda'udha kan ilmoo ishee sana guddisuu fi danda'u. Kanaan ala carraa mucaa sanaa yookaan hireen ijoollee sanaa faca'uudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti yaa ijoollee innaa waan tokko goonu innaa wanti tokko ta'u abbaa sana qofa miina jennee hin amaniin. Namni nuti naannoo sanatti miinu namoota hedduudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti wanta baay'ee argaan jira. Biraa dubbachuullee keessum kootti madeessee madaa sana qabadhee darbuurra wanti kun otoo bahee keessa kooti anis nan boqodha jecha jedhuunan isin bira fidee dhufe wanta kana. Kanaaf carraa ta'ee nama isana akka sanatti lubbuunsaa darbuunsaa isa qofa miti kan miitan yookaan ishee qofa kan miitan miti. Adaraa yaa obboloota koo yaa namoota yaa saba namni namaa yaadu akka jiru nan beeka waan ta'eef nama ta'ee namaa yaadu hin dadhabu namni kamuu. Kanaafuu ariifannaadhaan murtoo hin taane murteessuun sirrii miti. Ariifannaadhaan lubbuu waaqayyo nama sanaaf kenne haala tasaatiin balleessuun sirrii miti. Wanta kana yeroo hedduu innaa ta'u innaa godhamu yeroo sanaaf inni akkas godhu sun tarii akka dhiirummaattis fudhachuu danda'a akka gammachuuttis ta'u fudhachuu danda'a. Yeroon booda garuu nama sanayyuu boqonnaa sammuu argatee hin jiraata jechuu hin danda'u. Maaliif dhiigni namaa salphaa miti. Dhiiga namaa dhiisaatii ijoollee maatii keenya keessatti yookaan otoo adala yookaan adurree mana keessa deemtoo ishee qodaa wayitu xinnaa namni rukutu dhiisaa hin rukutina harkisiin hollata jedhama miti. Kanaaf innaa wanta kana lubbuu namaa qaalii amma kana ga'u kan addunyaa kanarratti deebi'ee hin argamne innaa akka tasaatti waan ta'e godhanii yookaan haala hin taaneen balleessan isa qofa akka hin humne baraa. Gammachuu innaa sana ofii keessaniif argattan qofatti namaniina. Yeroo sana seexan isin dogoggorsiisee keessi keessan okkee jettanii wanni jettanii ta'uu ni danda'a. Garuu dhalli sunoo yookaan ilmoon isheen addunyaa kanarratti gattee deemte gumaa haadha ishee yookaan gumaa abbaa isaatii akkasumatti waan gatu isinitti fakkaata. Rabbuu gumaa hin baasa malee akkuma jirutti rabbi dhiifne gara namummaatti otoo deebine dhalli isin har'a akkasitti qilleensa irratti hambistan kun haadha malee abbaa malee yookaan abbaa malee haadha qofaan akka inni guddatu kan isin gootan kun boru innaa guddate akkasumatti isin ilaala akkasumatti isin keessummeessa akkuma nama kamiitti isin faana jiraata. Kuni sobadha yaa ijoollee. Amma barbaaddan maatii nama sana yoo jibbitanu gocha hin taaneen lubbuu qaalii rabbi kenneef sana innaa balleessitan innaa sana isin namni isin arge jiraachuu dhiisuu danda'a. Nama caala garuu waaqni nama arga. Inni isin arge sun gumaasaa fi dhugaasaa hin gatu. Otuma akkasitti jiru inni sunis akkasumatti qabadhaa kanas deebi'aati ilmoon isheen deessee jirtu yookaan ilmoo inni dhashee jiru kun hin turti hin bulti malee gaafiin abbaa isaatii dhiigni abbaa isaatii keessa isaa kaasuu hin dhiisu. Kana amanaa. Keessa isaatti gaafii ta'ee gumaa haadha kootii natu baasa jechuu hin dhiisu. Gumaa abbaa kootii natu baasa jechuu hin dhiisu. Kanaaf sanyii gaarii yoo facaasan sanyii gaarii haammatu. Inni nuti har'a tolaa hojjennu inni nuti tolaa agarsiisnu boru ilmoo keenyattis ni darba. Kanaaf innaa waan tokko goonu innaa waan tokko darbannu keessumaa nama tokko qofa akka hin miine hubadhaa. Namoota naannoo ishiitti jiran namoota naannoo isaatti jiran maatii akkamiitan hubadhaa. Ittaansuudhaan immoo lubbuu rabbi namaaf kenne rabbi qofatu fudhata malee haala hin taaneen innaa akkas gootanii baastan isinittis yeroo sanaaf keessa keessanitti wanti dhaga'amu I don't know isintu beeka. Garuu ilmoon ishee yookaan ilmoonsaa akka isiniin dhiisnes baraa. Isin qofa akka hin miines baraa. Otoo innaa sana ajjeestanii inni jirtan sun dhoksitanii inni dabarsitan sun yeroodhaan booda innaa guddate otoo hin jaalatin gumaa haadha isaatii yookaan gumaa abbaa isaatii barbaaduu hin dhaqu
deebi'ee ammas isuma sin raawwattan hojii gadhee sana akka raawwatu hin shakkiina, raawwachuu ni danda'a yoo rabbi keessa isaa qajeelcheen ala. Amma fe'e yoo ta'eyyuu gumaa sana barbaaduu hin dhiisu ilmoon ishee yookaan ilmoonsaa. Kanaaf wantin ani qabadhee dhufe yoo jiraate kanadha. Innaa nama tokko lubbuu qaalii dabarsan namoota hedduu naannoo isaatti marsee jiru akka hubdan kanas baraa. Deebi'aati immoo namni nan argine jettanii wanta raawwattan sana dhugaan hin qal'atti malee hin cittu jedha Oromoon. Rabbi sin argeera hin ba'a gumaansaaf dhugaansaa. Ittaanuudhaan ilmoo haadha malee nan bisiinaa, ilmoo abbaa malee nan bisiinaa. Kuni dhaamsa kooti. Wanta keessa kootti kaa'amee jiruu fi wanta gaafii natti ta'eefan isiniif qabadhee dhufe. Keessumaa sooshaal miidiyaa irratti guyyaa 2 guyyaa 3 kana wantin argaa jiru keessa koos miidhee wanta jiruuf wanti sun natti dhaga'ame. Kanaaf of eeggadhaa, of eeggannoon barbaachisaadha yaa saba koo. Haadha manaaf abbaa manaa jidduuttis walii galteen barbaachisaadha. Siniin jechuu barbaada. Bolota koo hamma hammaatti na ordofaa turtan hundi keessan guddaa galatoomaa siniin jechuu barbaada. Wanti narra dubbadhe kun namoota muraasaaf galuu danda'a, namoota muraasaaf galuu dhiisuu danda'a. Nama itti hubatee ilaaleef garuu hin galaaf jedheen amana. Kanaaf guddaa galatoomaa turtii hangammaatti afaan agoota wajjin galatoomaa siniin jechuu barbaada. Namoonni Amboo miidiyaadhaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan akkana jajjabeessitan gamanumaan dhaammachuu barbaada. Hangammaatti waan afaan turtaniif galatoomaa, turtii gaarii.